كلمة دبي سنتو بانا نمو أمين أسوف سيسان سنتو بانا أبا فدي مخو خايتين دوركام أبا فدي مخو خايتين فراركام مدينة دقيقة هندي دا أتبود أنا إنسان ولد دبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم داود تخني قال في جاري أكيس نعم قدرنا الدين سنة كبا. وأنت كذا كافي نفسه بيرو في جايب سامي درا أصلا في دبرتي. سلامة جابر نسنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرّجر تودفت تانية بعدين مجراتن. كونوا أسجيني رب بجرّن نساقو ولد تجبرني ماجت. تكفرتي وأنا ندمي يسنوني بيتني. Isinni beektan ugaan joo bakka nyaafi warroonni gartee na wajjin kan guyyaa lafa hojjetan ni beektan. Isinis dhimma xiqqishoo waa'ee ibsaatii hojii wal qabatti. Achi ammas waa'ee abdiitis leengadda akkuma beekamu abdii wajjin dhugaadha. Wajjinillee darramne wajjinillee gartee miti hanga ta'e takka gartee miti innillee aarsaa si barbaadu qoletti aarsaa kafalee jira. Sababa kanattillee miidhamee jira rakkooleen dhugaadha irra geessee jirti miidhameetillee jira. Akka malee maammeen waan taane ijaartee ta'uu walii galanillee akka inni godhaa gartee jirta walumaa galatti. Sanaa qaba haa dubbatu. Walaakin ammoo ta'erra walii gallee ni jirti ta'erra walii galuu dilillee ni jirti. Ta'erra walii galle maali? Hangi ibsaan qaba hangi ibsaan mul'atutti maammeen hidhaa ta'udha. Ta'erra wal dinne immoo eegaa ibsaan harkee boodatti hidhaa haa ta'u inni dabarsa malee abadee mana kanaa gadi hin boodha. Kanarra wal dinne. Naafi abdiin. Sigatee? Abdiin yani maammeen hidhaa ka gadi hin bahu waga irraa kaffaladhu. Jedheeti ka irra wal dhabdan. Ati immoo gadhiisiidha mi? Gizee eegee hangi ibsaan harkamutti haa ta'udha. Eegee ibsaan harkamu akkuma inni gadi siin jee waa hunda agartee jirta. Waa'ee dhimma isaatiif dhimma masara jidduu waan san waliin quba qabda. Sana hedduu baay'inaan illee kaasuun barbaadu. Atis ni beekta masaratii fi isaas. Ni beekta guyyaa sanis akkaataa ta'e ni beekta. Sana maamii wajjin haasaa gaafa maamii wajjin haasaa dhimma kophaati. Ammaan tana dhimmiti jabduun taa'ame yoo jettee an dhibbaan dhibbatti akkumaan siin jee maammeen akka agartee miti mana sana deemus haa godheena. Amma anaatitu maal ta'e anaan maal ta'e jaa miti dhiifama godhee fi namni akka inni itti gabboo godheena. Achoo ta'ee bilaashitti miidhama bu'aan inni nu argamsiisu akka hin jirtu. Maaliif waan barbaaddu nama tokko eegee waan barbaaddu keessaa harkatti takkatti icciti silaa waan gaafachuu barbaachisan gaafattee miti eegee inni dhugaadha naaf balleesse dhiifama abboleeyyan kiyyara naaf kutaa takka eega jee hanganaa achi beekamu namni kun balleesseeti badiin tiyya jee namni eega badii fudhate nuti gartee aadaa qabna safuu qabna irra walii kutuun ni beeynaas sanii fi irra kuteefan amma wanni Abdulaziz haasoo waan biraa maammeen haasoo waan biraa sanii fi ani maammeenis akka fedhe jechuu danda'a mush jechuu qofa osoo hin ta'in mi'a sirriitti waa siin jedhu mayyee kama naa godhite jecha illee addaan si kute dachaas dhugaa feetami na bira jirtaami si boodatti illee galata keenya isaan ture tamaam galata fi kaabdiin haasaa ture si boodatti illee haa ta'u garuu immoo fayyee bakka dhuunfaa fudhan dhaabee jirtani. Haa ta'u garuu dhimma dhuunfaa nuti walitti hin qabnu akkuma kophaatti hojii amma fuula kee duratti illee dhufee ni dubbadaan hin dhiisu. Dhimma dhuunfaa nuuf isaa waliif tokko illee hin qabdu. Wanni nuti irra walitti dhufnes waa'ee keetii wal qabata. Sun akkuma jirutti ta'e sun dabarte. Walaakin ammoo eega dabarte miidhaa inni sirraan geessanuu osoo hin jalaachi hin deeminiin badii isaatti sarkeetuma namni ilmi namaa kan balleessin hin jiruuti mi'aa fi namni kun gartee miti. Yoo balleessallee irra olii kutuun gaarii jenneeti badii guddoo san kan inni balleesse osoo hin jalatti hin deemin ati si achitti dhufte tarkaanfii biraa gartee miti rakkoo biraa uumamee akka inni deemu godhe. Garuu inni kana dagatee ammallee gabbeen haa dhaadatu. Anta dhaadachuu isaan hangalchu. Ammoo atis nama lubbuun jiru maammeen nama lubbuun jiru. Dhiifama namaa godhuu fi meeshaa namaa deebisuun garagara. Meeshaan haa taatu ta'isaa haa taatu abbaa fedhan hangalchuun. Dhimma bakka kanarratti kanas yoo waa'ee dhimma meeshaatti as deebine si hojiis waliin galuun viidiyoon hangatteesi dhimma meeshaa irratti niin fidadhanis naafaatti qabin naafaatti qabin tana niin jedha siin hin jedha ammas siin jedha tana waan siin jechuu barbaade yoo waa'ee meeshaatti kas deebitaan naafatuyyuu akka walitti hin fannudha maaliif jedhe ani meeshaa sitti hin kennin
meeshaa warra sossobeeti akka godhee warra fuudhee akkas isiniin godhe kun anaaf sharafa kiyya cabsa kun waan itti keessa takka nama booda fuudhanii nama sodaachisuun kun sharafa kiyya cabsa dhugaa ofeeti ani isarraa kan deebi'u miti haa ta'u garuu Mahammadiin hiitee harkaa qabda ture anumaayyuu osoo hin gaafatin watuu gadhiiftee sirrattuu kuufee dachaas sirrattuu kuufee gadhiiftee mare amma immoo gabbayee dhaadachuu isaa santu waan biraa miira biraa keessa hin dhageen. Moo'in meeshaan an akka itti fudhu nan beeka. Sanayyuu asan isin lamaan wal beekan. Akkaataa itti fuudhee isaa beeka. Egaa ani sun amma gartee miti. Rabbiin naan baasi malee. Rabbiin naan addiniif jechuun isa jedhee. Kanaati akka isin galtooti. Sani sun ati gartee miti. Akkaataa meeshaan keetti mana keetti baatee itti isi biratti dheeyte. Sanatu gaafata. Sun moodoo biraati. Waa'ee moodoo meeshaan dhiisee deemu. An kana nan galchu. Inni imma dhiifama naa godhee meeshaa osoo hin kanneen caljee afaan dhiifama naa godhee kan meeshaa naan deebisin dhiifamni akkanaa hin ta'u. Dhiifama namaa godhu waan biraa meeshaa namaa deebisuu waan biraa. Hoo ittiin ajjeesi jeetiin itti kannaa. Lubbuuti jaam gartee miti. Rabbiin lubbuuti jedha baase. Walaakin ammoo namni iddoo wal qusachuun gaariidha. Akka nuti akkaanan akka mataa kiyyaatti akka wallaala kiyyaatti akkaanan maammee qusadhe sanitti maammeen silaa ergacha keessaa gabbee badii takkaffaa bira kutee lamaffaa seene maammeen takkaffaan ta'isaa fi masarat sirratti dalagan sun hanqattee badii lamaffaa seene amma immoo badii sadaffaatiif tattaaffii godhaa jira. Dhiisi kasanii Mahammadiin an dhugaa fedhame akkuma atu jette badiin duraatu lubbuun tiyya namni uf wallaaluu yookaan maraachuu ilmaan ofii gatee ilmaan ofii wallaaluu jechuun badiin kana caalu hin jiru dhugaa fedhe akka nama lubbuun du'e jedha. Si galee akka nama lubbuun du'e akka nama du'aa galeeti. Amma asi deebee isin dura si wajjin taa'ee haasa'uun dhugaa fedhame anaaf jechuudha beek. Jireenya san keessaa deebi'ee ilma namaatti makamuu kiyya kuni nama du'aa gale akka kooti jechuudha. Kana osoo badii kana dho'isuuf ammallee inni waan dhaaduu sadaffaa kana dhaadatu na jijjiiree maallaqatti ta'u waan fedhenis haa ta'u gaafsa na gurgurate. Na gurgurate. Haqatan ammoo osoo isin qabdanii wanni gochuu baatanii manni kiyyallee diigame anillee deebi'u dhugaa fedhame anis hin deebi'u inni kaayyoo fi galmaan gaatee jechuudha. Garuu harkaa kottan rabbi isaa galatooma ulfaadha isin jedha ammallee hordoftoota duratti isin jedha sii fi abdilleen galatooma maali wanni naan jechuu barbaade abdilleenoo viidiyoo kana akka argu ta'e dachaas waa'ee kan kee ka dubbatu dhage siitu gadhiisee kan jedhu dhage atis gadhiisi si jalaa badus gadhiiftus almuhimati walii dhaadachuu maqaa kiyya dhaadachuu hin fedhu galboota wanti mamaammee anatu galmaan gaata ana galmaan gaata naaf isa wal gaafata sanis nama lameen lubbuun jirtan an sababni caljee haa deemu maaliif sababaa kiyyaan qabame ol galchee abdiin ni beeyta hijaa gosa biraa keessa ba'u deema saniifu ani waan akkanaan beeku anjama akkanaa maaliif namni tokko eega nama tokko qabe nama booji'amee jiru tokko fakkeenyaaf namni tokko qabdee eega feetu lolaan boojii feetu tolaan boojii boojitee namni harki eega galee akka feetu godhuu dandeesse. Walaakin ammoo nama harkiidhaa jiru kan gartee akka feetu gootu feetu yoo barbaadde qaluu dandeessu. Itti roorrisuun faayidaa ni qaba. Saniif abdiin miidhuu eegale akka ajaa'ibaa hijaa gartee irraa kafalachuudhaaf yaaluu eegalee anamma maammeen akka fedhatte dhaadatu. Maammeen dhaadachuun anaaf dhimmaa mitan. Si'eddee sun gartee miti haa dhaadatu akka fedhatte maaliif kallattii anammoo. Anaa walii gara gallaati waa'ee kan keetis abbaan fedheessitu kun danda'u har'a. Walaa dhagee ani walaa abdii dhagee ani walaa maammeedhaa. Haba jaat madaa mukooduu kaatiin biraan dhorka isaan guutuu abbaa fedhe kallattii xiyyaannaa dhufan
mukaan hudduu kaayee hudduu isaan qoraaseetiin bira dhorkan. Si cinaan jira sammas. Wallahi si cinaan jira. Kakallatti xiyyaana dhufe anuu mataa xiyyaanuu if gaadha. Walaakin ammoo bakkittoo wanni xiqqootti natti ulfaatu jiru dhimmi itti wal dhufneetu dhimma keessarra wal dhufne sababaa gartee ibsaatti ijoolleen tuni lubbuu wal balleessitu waggaa jaanii attilleen yeroo wanni kun kaatu maqaan keetis gaariin ta'u. Si galtee ammallee sababaa haadha manee ibsaatitu waan kana hundaa'u akka wanni kun dalagamuuf waan kana hundi qopheessee shira kana hundi namni dafatee haadha manee ibsaatiin garaa naftu. Sirri. Sani bire an kanaafiin maaliif duulli ummaan tana baname kun akka dhuunfaatti gartee yoo isaan barbaade qiiqa baalananaa haanaa barbaadanii malee maqaa ibsaatiin maaliif gabbaanii gartee miti nuti gartee walirra duullawaan jaamuta akka raayatiin dhiisan maammeen ani akka hin beekamnettiin akka abdiin hin beeknettiin dhiifama godhee fi anaa gallakkise deemi jeenii sanarraas borus taanaan fedhii wallaalaa haa ta'u fedhii beekaa haa ta'u maammeen fedhii waa galata xiyyaa beeku walaa fedhii tolche fedhii balleesse angaruu akka wallaala xiyyaatti dhiifama godheetiin gallakkise akka miraalaalte. Kanaaf abdiin ammoo dachaastuutu gallakkise dhugaa reenaaf dachaasii gallakkise. Qabatee foon isaa nyaataa mana keessatti yoo bira ta'e. Haran ta'us. Akkam godha. Gaddiisteen jedhaan gama kotiin. Gaddiiste maaliif yoo osoo gaddiiste. Abdiillee anaatu haasofsiisa. Waa'ee kan keetii sirraa akka bu'u anaatu haasofsiisa. Maaliif jedhe maqaa kiyyaan akkuma isin jedhe beeki maqaa kiyyaan ammallee atis abdiinis maammadis dhimmi kun dhimma kiyya waan ta'eef dhimma gama kiyyaa deebi'u namuu yookaan maaliif akkana goote kana jedhu ta'e anaatu tahammalata yookaan anaatu qabata. Aywa kanaan boodatti waa seefaan ittiin dubbatan. Kana dhageenya fitadha. Kanaan boodatti maammeen gabbee akka fedhadina daalatus abdiin daalatus dhimma keetii wajjin wal qabsiisuu baatanii yoo isaan gartee kallattiidhaan dachaas kan jaan taate naaf dhufanii akka barbaadan haala godhaniyan. Si galtee walaakin ammoo dhimma ibsaatiin alatti yoo taate malee dhimma keetiin abbaan fedhee wal qabsiisee akka wanta kan dubbanne. Namni fedhee beeku qaba. Abdiis ta'e isaas. Namni hundi mana kiyyanii beeka. Ani yoomiyyuu taanaan gartee miti nama yaa'eef qophaa'ee deemu miti ani. Kaniin barbaadu ani ilma namaa kanaa wajjin hangaan danduutti nagaan jiraachuun barbaada. Maal jette Oromoon dubbataa dubbii dhiisanii fi bololaa qorii dhiisanii fi jetti. Ansaniifin dubbii namaa kana isaa baalaan jibbee isaa baalaan quufeesse. Kana qofaa miti dubbiin bakka duraan na barbaaddi. Anaa dubbii jibbatee anaa yaa'ee sodaatee ana kanaan ilma namaa kana sodaatee tanaaf dubbiin hedduu na barbaaddi. Gama biraatiin illee maasi ijoolleen takka illee akkasuma na barbaaddi jirti. Amma ijoolleen takka sababaa fannis daraartuu tumetti hedduu lubbuutiin dabarsanii kaanii. Maaliif anumaa quban qabaasin ture inni dhaqee michuu akka malee tumee michuu manaa himaa jirti. Anumaa quban qabu anaa gartee miti magaalaa dhufee magaalaa raawwatee ol deemu jiru rabbiin kaaliqin lubbuu na baase. Har'a silaa abbaasa magaalaa san keessa namni jiraachuu baate diddirameetiin qeemaa baaqiyyaa akka foonittiin katafamee ka'e. Dhimmi kun dhimma kiyyaa maammadi kana dubatti michoota na tume. Ankuba qaba naan mareetee aboo dachaas michoota naan tumee jiraati ijoolleen isaanii osoo dhufte birraa eeginaan hin jenne. Tumee quba hin qaban saayibee isaatiidhaan maqaa saayibaatiin galtee miti. Rabbii kaaliqaan na baase ani ammaan boodatti wanni narraa dhufee isatti illee dhufee akeekkachiisee dabarsee hin jiraannete. Dhimma keetii keessatti waan takka waan nagalchuun qabu maallaqa ilmoo namaa maallaqa michoo namaa maallaqa intaralaa kan nyaatte kannii fi achi boodatti immoo dandeessan karaa hararaan fitadha yoo dadhabdan ammoo karaa seeraatiin fitadhaan jedhan. Gabaaba dhimma keessaniif jecha akka ilmi namaa ta'uu gabbee namni dhuunfadhaan bakkaan fedhan deema ilma namaa diinaan qabajee diina firaan eegwanii takka ilma namaa kan hin miidhee qabu saniifin qalbii takkaan magaalaa keessa deeman miskiintichi uumaa firraa eeguutti hin jiru. Dureetiin kee ammas maammees ta'e abdii dhimma keetiin alatti akka dhuunfaatti maammeen meeshaan adeebisinaan jee sani inni karaa fedhan adeebu. Yalla ayyee. Kanin joon gara kiyyaan dhaamsi kiyya guddaan kana. Fidattee ammoo ni isin jechuu barbaadu tadhuma si galee tadhuma isin jechuu barbaade. Wanni ani isin jechuu barbaade anammaa dhimma kee dhimmi si dhimaammee jidduu ana laallata malee siin laallatu dhugaatti of eeggama kana booda dubbadhe illeedha
Ani ilaallata malee siin ilaallatu. As garagal immoo waa'ee meeshaa anaa fi warra kiyya beeka. Anaaf warra kiyyatu wallaal. Humnaan harkaa fuudhee fi tolaan harkaa fuudhee fuutee beekaa itti kennite kan anaaf isiitu waliin haasa'a. Ta'uu baannaan bultiin xiyyaallee akkamitti gamtee jirti beek. Maqamamaan meetii beek kunis. Dhugaa feetame. Tana maraachuu micoo wajjin na maraachuu hanqattee manni kiyya deebi'ee diigamuun maqaa isaatii beek. Kanaaf cal'isii ilaalee yoo kanan jettu taate inni maal na jetta. Ani amma jeebaran ammoodoo keessan keessaa mogganna baasaadha. Kallattii barbaaddaniin abbaan fedhee atis meeshaa kee gaafachuu dandeessa. Abdulaziz yoo maammee maa baastanaan jee karaa gartee isa ittiin baaftuun dhufee na gaafachuu danda'a. Maaliif jennaan maammee fi inni dhimma hariiroo dhimmi biraa jidduu jiraatte maqaa kiyyaan qabamee malee bakkaan hanqaa'ee jiraatiti. Maqaa kiyyaan qabamee inni akka fedhetti mana keessatti ol deemee cafaquun danda'ure. Amma abdiin dhiira yoo ta'e an dhiirummaa isaa dhiirrattiin beekamee nadhaa jechuun abdiin deemee maammeen amma kana keessatti hin jiraamti. Maqaa isaatiin deemee qabee akka fedhaa godhu. Kalas. Yaa maqaa isaatiin qabee akka fedhe godhuu danda'a. Sirrii amma waan sin jedhu ammas uummata duratti waa sin jedhan. Tayyee. Uummata duratti waa sin jedhan ammas. Abdillee fideetiin uummata duratti haasofsiisee dhimma kan kee akka sirraa lafa bu'u. Dhugaa kilmaa dubbii. San ta'uu baannaan ammoo. Kanneen haasofsiisan. San ta'uu baannaan abbaa fedhe muka kaayatiin dorqaan. Abbaa fedhe muka kaayatiin firaa dorqaan. Na dhageeyyaam. Hindida. Achi booda anaa isaanii walitti dabarra. Waa'ee kan kenna qusee. Anaa walitti dabarra. Kana boodatti dalagaatii keessatti akkan arganna. Abdii walaa maammee.